Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa gara chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftan jecha warri maatii hin taane yoo jiraattan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa jenna. Ammas wanta haarawaa akkasiin dhaqqabuuf mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatinaa, like share gochuu hin dagatinaa jenna. Gara viidiyoo haaraatti. Egaa har'a kan ilaallu paartii lammaffaa operate database application COC level 2 jechuudha. Warri paartii jalqabaa ilaali gubbaa irra yookiin ammoo akka linkiitti jala isinii kenna. Linkii tuquudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa yeroo darbee kan teebilii diizaayin gooneet akkasuma riileeshinshippii create goonee dhaabsisnee jechuudha. Amma itti fufuun daataa haala kamiin intergoona kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay, teebilii keenya yoo banannu bifa kanaan nu bana. Itti aansinee maal goonaa daataa keenya bira deemnee daataa student teebilii keenya daatabeezii irratti galchinaa jechuudha. Daataan inni jalqabaa TVT 001 kan jedhu kana name Jamal. Okay, database bira deemnee duwwaa tokko jennaan maqaan ammoo Jamal 6 M H 22 departmentiin ICT dha. Levelii jalqaba departmentii yeroo filannu mallattoo tanarraa filanna. Duraan waan balleessi input maskii irratti waan galchinee jirruuf isa nuuf fidaa jechuudha. Lookup user fayyadamne duraan akkanatti bifa kanaan akka nuuf fidu design yeroo goonu san galchinee turre isa san hin barreessinu jechuudha. Asumarraa filanna level 1 jechuudha. Haaluma kanaan daataa hundumaa galchina. Kan itti aanu ammas duwwaa 2 kanas TVT kan jedhu sin barreessinu. Duraa maal barreessineerra input maskii irratti akka ufiin nuuf fidu galchinee jirra jechuudha. Then namni itti aanu eenyu Asteer haaluma kanaan hundinaa galchinaa. Yeroo akka nurraan fudhatin daataa galchee kee walitti deebina. Egaa haaluma argitan kanaan bifa kanaan goonnee walitti deebinee jirra jechuudha. Haaluma kanaan hunduma isaa xumurtanii as biratti yoo ilaaltan ID irratti hundumti isaa lakkoofsi dhumaa garagara. Primary key waan ta'eef irra hin deddeebi'u jechuudha. Lakkoofsa garagaraa ta'a. Ammas age irra yoo deemtan umriin isaa hundumti isaa 18 fi 45 gidduu jira jechuudha. Achi ol taanaan yookiin achi gadi taanaan daataa kenna nuun fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf biratti 48 yoo jennee galchine nuun fudhatu jechuudha. Argitanii? Bifa kanaan waggaa 18 fi 45 jidduu ta'a kan jedhu display nu godha jechuudha. Kanaafuu isaan jidduu ta'uu qaba jechuudha. Eejiin isaanii bifa kanaan goonnee kaanee save jennaan. Teebilii jalqabaa goonnee xumurra jechuudha. Teebilii itti aanus haaluma kanaan itti goonna. Daataa teebiliin kan itti aanu immoo isa kanaadha jechuudha. Inni jalqabaa TVT 11 English 0140 001 course name English course code 01 create hour 40.
sorry, English. Subject ittaan maths. Create out 30. Zero 3 biology. 03 45 004 chemistry. 50 005 12 history 05 40. Egaa teebilii lammaffas bifa kanaan daataa isaa goonnee xumurree seef jennee close all hundumaa xumurraa jechuudha. Bifa kanaan daataa isaanii hundumaa eega xumurree booda gara gaafiitti aanutti itti fufna jechuudha. Create one-to-one relationship ishee dalagnee irraa. Using select query, select all from student table whose sex M or male and save by male. Select query fayyadamnee teebilii studentii keessaa warroota saalli isaanii M ta'e yookiin ammoo male ta'e maal goona select goona jechuudha. Gaafii kana hojjechuudhaaf gara daatabeezii deebineet taabii create jedhuun tunna. Then query design. Query design jennee isheen tunnoo dhufti. Teebilii immoo kan studentii irraa select godha waan jedheef teebilii studentii irra click goone add. Kun ammoo waan nun barbaachisneef isa adding goonuu cufna close goone jechuudha. Then maal goona qabaati asirra gallakkisne jechuudha. ID fudhannee essanii asitti sex as biratti age asitti department as biratti level double click gochuu dandeenya. Then photo egaa xumurree amma select gochuuf maal gochuu qabna? Warroota saalli isaanii M waan jedheef saala bira deemna jechuudha. Seeksii bira deemnee criteria kan jedhu asiin hin jira. Straight hima saniin deemne criteria jalaan studentii bira geenna jechuudha. Achitti click goona. Asiin seeksii jala deemna. Asiin immoo criteria kan jedhu qabannee sararuma kanaan deemne achitti maal barreeffannaa M goona jechuudha. Kan barbaadamu warroota M ta'e qofa achi keessa select nu godhii kan jedhu jechuudha ajajaarra. Kanaafuu M egaa click goonee booda eessa deemna? Run goona jechuudha. Run yoo goon immediately maal nu fida? Warroonni saalli isaanii meelii ta'an teebilii studentii keessaa nu baasaa jechuudha. Hunduma isaanii warra dhiira ta'an select godhee nu baasaa. Then save jennaani maqaa isaa eenyu jedhaa jedhee male jennee okay. Then close. Argitanii query jedheeti male jedhee nu baasaa jechuudha.
teebilii meel jedhu query meel jedhu select goonee fudhannee jirra. Okay, gaafiin itti aanu immoo select using select query select all from student table whose sex F and save by female. Ammas warroota seksiin isaanii female ta'e teebilii studentii keessaa select goona jechuudha. Egaa database bira deebineeti maal jenna? Ammas karaa dura create then query design wizardis fayyadamuu dandeenya garuu design maan ilaalu. Student table student irra goone add then close jennaani. Okay, warra barbaadu double click gochuu deemna jechuudha. Each department level and photo. Then akkuma duratti ammas maal bira deemna? Seksii qabanneeti criteria jala deemna jechuudha. Isin criteria isin immoo seksii bira deemne FE type goone jechuudha. FE type goone then maal jennaan? Run yoo jennu female warra ta'an immediately nu fida jechuudha. Kanaafuu data table student keessa female 3 qofatu jira jechuudha. Kanaafuu isaan sanniin filter godhee nu baase. Then female jenne save goona. Okay. Then close. Kanaafuu gaafii 11ffaas xumurre jechuudha. Kan itti aanu immoo using select query select all whose is department is ICT and save by IT. Select query fayyadamee ammas warroonni departmentii isaanii IT ta'e maal godhaadha? Select godhii jedha. Kanaafuu isas hojjechuudhaaf create then query design maal jennaan? Student table add close. Departmentiin as keessa jira waan ta'eef departmentii keenya bifa kanaan fudhannaa jechuudha. Egaa akkana finnee booda as gubbaa irratti double click yoo goone hundumaa bifa kanaan select nu godhu jechuudha. Hundumaa al tokko fudhachuu barbaanne as biratti double click gooneeti then qabneeti as biratti as biraa yoo baane gadhiisna jechuudha. Yeroo qabnee fidu kana gadhiisuu hin qabnu left click gadi qabnee as biratti yoo baane field tan jettu tanaan biraa yoo baane gadi dhiisna jechuudha. Hundumaa al tokko nu fida jechuudha. Field name jiran hundumaa nu fida. Ammas eessa deemna? Criteriyaan keenya eenyu? Departmentiidha jechuudha. Warri departmentiin isaanii maal ta'e? ICT ta'e. Kanaafuu as bira maal barreessina? Criteriyaa jalatti criteriyaa jala deemne ICT. Then run jenna jechuudha. Run yoo jennuun warroonni departmentiin isaanii IT ta'e qofa nuuf fida jechuudha. Then save by IT jennee query keenya maqaa kennee fi close. Ammas gara gaafii itti aanu yoo itti deemnu using select query select all from course table whose is course code is what 2 or 02 and save by code. Warri koodiin isaanii maal ta'e? Duwwaa lama ta'e isaanii maal godheedha? Select godhii koorsii teebilii keessaa. Teebilii kan fayyadamnaa? Teebilii koorsii fayyadamnaa jechuudha. Then immediately gara database keenyaa deebine create query design then course table irra gooneet maal goona? Add then close. Student table nu barbaachisu jechuudha. Egaa bifa kanaan add goonee booda ammas akkuma dura double click irra goone hundumaa al tokko fidachuu dandeenya. Achitti galleessna. Then amma maalirra deemna? Course code. Warri koodii isaanii meeqa ta'e jenne? Duwwaa lama ta'e jenne jechuudha. Kanaafuu straight criteriyaatiin deemne koorsii jala deemne meeqa barreessina? 2 barreessina jechuudha. Then
run jennaan. Run yoo jennuun warri course koodii lama ta'e create then save kortu. Warri koodii kanaa maqaa isaaniitiin barreessine save jennaan then close. Gaafii kanas xumurree kan itti aanu maal inni using select query select id sex department and level from student table student irra level department sex fi id select godha. Akkasuma course code and credit hour from course table then save by the name mix. Course table irra immoo course code fi credit hour select godha. Kana hundumaa walitti qabate select godhaati maqaa isaa maaliin save godhaadha mix kan jedhuun save goona jechuudha. Ammas karaa duraatiin deemne create query design as biratti amma table lachuu irraa waan jedheef lachuu add gochuu qabna jechuudha. As biratti lachuu add gochuu qabna. Table course add goone ammas student deemne add goone close goona jechuudha. Course table lachuu bifa kanaan nu dhufuu qaba. Kanaafuu amma asirraa kan fudhannu kaminni id student irraa kan jalqaba id fudhannaa itti aansee sex department fi level sex department level double click irratti goone nu fida. Amma ammoo gara table course deemna jechuudha. Table course irra course code fi credit hour dha. Kanaafuu course code double click credit hour double click. Kanaafuu warra kana data hammate select godhiitiin nu baas or retrieve nu godhi jedhaarraan jechuudha. Then egaa bifa kanaan waan jedhame hundaa ba'uu isaa cheeggoonee booda run jennaan jechuudha. Run yoo jennu akkuma jedhani id sex department fi level table student keessaa nu fudhate ammas course credit hour immoo table course irraa nu fudhate walitti marji godhee data teebloota lachuu bakka tokkotti nu baasee jechuudha. Then save by mix jennee save goone okay jennee save close jennaan jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu ammas create a form for student table. Okay, select query bifa kanaan xumurre jechuudha. Formii ammoo yeroo itti aanu formii fi riippoortii paartii sadaffaan ina hojjenna. Kanarratti ammoo gaafii yoo qabaattan comment nu godha. Akkasuma ni fayyada jettanii yoo yaaddan subscribe gochuun nu mirkaneessaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Galatoomaa. Bye.